daawwattoonni kun hunda akka biroo dhugaaman kalee viidiyoo rafaa oolee sheerna godhanii Ameerikaa kana maraana bilbilaa oolanii warri keenya. Baga gammaddan jenna rabbiin kan dhugaa godhu jenna. Amma intalli ta'e dhiiftee xoorinata warra kooman dootii waliin buuta. Intalli baale galuu qabdi wani beekamaa karaa ta'ennuma. Akkasii maashaallah jedha wallahi hedduu dasana jedhee maagii namaan kabaju namaan jaalatni walitti dhiyaatna jechuudha biraazariitti sistarii. Akkasuma waliin qabanaatti tiktook irra bara baay'ee waliin turre. Maashaallah jedhanii bira seenaa tiktookii kana jijjiirtanii nama 4,500 ijoolleen keenya akka bakka oolan dhabanii dabbaraman isin jala oolanii. Komantii jawaadha jedha maaliif nama hedduu isin hordofaa amma fikirii kanallee uummata barsiisaa jirtanii ammayyuu amma makiinaa namaa bituu edaa sababa keessanii makiinaa badhaasuu makiinaa misii kette kata ingin kita amma makiinaa ka ibsaa santaruu abaanaan jedhan bakka qajeelan makiinaa bituu qabdaan makiinaan bituu illee ka isaa san sii godha jedheen walaa hedduu dasna fedha walaa jabaadhaa maashaallah dhugaa osoo ta'e hedduu takka itti gammadaa ka dhugaa osoo ta'e sallachuu nama jaalannu na jabaadhaadha tiktookii illee hordoftoota baay'ee qabdanii nama hedduu isin jala oolaa bakka badaa ka oolan isin jala oolanii manni mana kee jala wal ga'ee mana sii jala wal ga'ee amma nama iyyuu dhabnee jirra bakka biraati bakka lolaati uummata illee nu jabeessa ajjaa jenna ijoollee keenya akkasii itti hurri'amti. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi keessanuu faamilii warra zal jirtanii fi warra as gubbaa jirtanillee. Nah, ani waan jedhu hin qabu waan iyyuu jechuudha. Obboleessii kiyyaa kun isii bichaa miti ana sapiraayis na godhe siigaa isinii galee. Nah, jaalala bichaa miti wanni isaan asirratti deemsaa jiranii miidiyaa kaanii yookaan ammoo karaa baraa yookaan seentan taate kan daafii maaliidhaan wal qoqqoodaniiti wal arrabsaa wanni deemamaa jiru kana. Innaa erga jarri Toqor Fiqirii fi maalii wannaa Eelifii fi Usmaan hin eegalte Umar Damir jechuudha. Innaa Abdi kau doa. Nama miti itu rekam ya Abdi. no abbo ijoollee wayita isin rabbashaa jiraate saniif. Okay. Jakro. Ya nama iba jara gitu. Deema ture jira. Gara biasa pricing kan kayak itu tak kan juga macise waan mujadna sini jumbe nanti selalu bersih kabda waan kana jechuudha akkaataa jaalala kana itti immoo ati mucayyoo tana shuguti oromoo jechuudha. Sila tiktok kanarra zaatii nu kan nu barsiisuu qabda nulleen irraa baranneetiin dubartii ta'e akkasii jaalalamu wanna. Waan baay'ee qabdinaa nama guduu rabbii waliin sinaa urgeessoo jabaadhaati rabbii waliin sinaa ga'u. Thank you. Waan jedhuun qabu waan ibsishaa hedduu takka nu tolee jira. Abshir. Galatu. Dan gadi bu'aa shiga seeraa karaa gadhiisaa. Baay'ee akkuma. Namni hin galchiiti. Ibsaan illee ni gadi bu'aa jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faamilii hundi keessanuu galatoomaa jechuu barbaada. Awwalan ibsa baay'ee tokko bakka wallahi kaman jirre kana. Bakka bichaa maal jennee akka ibsu hin beeknu nuti akka mataa kiyyaatti faamiliin hundi isaatu ijoolleen dargaggoon sa'aatii Oromoon dargaggeessi Oromoo jaalalan beeku mana jedhanitti bakka mataa taatee argisiisaa jirta. Waa ufaan dhanyaan isin jira. Simma ciksitee dhabii beeku. Akkanuma itti fahamtuunis hin argin toltuunis hin darbin jira Oromoo yeroo lebbisu. Jaajabaaddu biraazer. Sittaa tolu ijoollee galchiitti bakka wannaa jenna. Taate. Thank you so much. Ara eebbisa.
Bisa. As you. Galatoo. Galato bro. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hundi kesana mati family hundi no. Waalaikumsalam bro. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations wallahi sisha. Eda letma. Kasi jela tene riba no lite beta to kasi jela tene sin Allah so dage ko riba no lite wallahi bagat gamba dan rabbi wali sin hage so malle. Amin. Nam umri wuti tulu sin ko do. Aruza bareda sin fa ko rabbi sin jaa. Doa mo digona hundi kesana wallahi. Baga madan hundi kesana wallahi baga madan silachiyo. Galato me bro. Thank you. والله قال سوا قمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام كدا. حبيبي congratulations. والله I am so happy for you. Surprise isi biti nulle nugo te saibo. المبالي. أكمل لك ما تسايبو والله. ما بيتا وانا كنا نذكر جيم بيكو سيكلي surprise تاني ليو. أساينا. كرا كم ما. أنا بوسي تسيكلي. تروما لي ما جرى. نقول تسايبو. انت اللي بوتين نقول تيجي تكفى جمعتون نقول. إن شاء الله. ربي ولي بسم كودو دا. يا. وانا. كهاف ده مود وايد تقول نكا. وان جرو ولين جرا. هاد إن شاء الله. أكن. قالتهم. توقيت. Haye ashawaa kam jirtaa ibsaa sumaanii hordoftoonni sagalee nu ta'a turtanii ibsaan arguu dhabus baay'ee galatoomaadha. Nuti miidiyaa fudhannee sochoonaa isin jala deemnee oduu walitti qabataa turre. Sapiraayizii keessanis bifa oduutiin akka miidiyaa keenyaatti funaannachaa turre gabaasaas turre. Viidiyoon isin ga'uun nabu. Nuti isin jala jirra biddeena miidiyaa keenyaati waan ta'eef dirqamadha nurratti fedhii keessan osoo hin taane akkuma isin walii jaallachuun keessan jiruu keessan ta'e miidiyaadhaafis gabaasa baasuun oduu funaannachuun biddeena keenya isa guddaadha jechuudha asumaanu. Nuti kan gastii kanatti argamnuuf waa jechuu dandeenya sitti illee silaati xiqqoo maalinaa mijataa miti waa funaannachuu dhumna nuti gammachuu qabna keessammoo waan dabarsinu qabna jechuudha. Gaafa isin jala dhumnu waa butannee viidiyoo riikardii goonee akkas funaannannee deemnaa jechuudha. Jala bahee kan namarraan yeroo nan hordofaa turetu jira jechuudha. Kanaaf nuti akka miidiyaa keenyaatti baay'ee isin jaallannaa fuulduratti deemaa miidiyaan guddaan TMN ijaa gurra hidhatee isin jala jira isin hordofa. Miidiyaan kun uummata hedduudhaan deeggaramee waan jiruuf jalqabaa kaasee isinuma faana jira. Kana jechuudhumaan barbaadaa waliin galgala ga'aati. Namoonni hedduun gaaffisu jira silaan nuti akka intarviiwutti faasii barbaadna turre dhabiizii jirta. Yeruma biraa goona rakkoon hin jiru. Akka intarviiwutti si barbaadna kanaafuu waliin galgala ga'a isin jaallanneerra akka miidiyaattis akka dhuunfaatti osoo hin taane wal jaallachuu keessan akka miidiyaattis isin jaallanneerra walitti kottaa waliin galgala ga'a isiniin jennee isin eebbifna milkaa'aa kanuma isiniin jechuu barbaanne. Miidiyaa keenya ol galchuu keessaniif baay'ee galatoomaan gabaabsina yeroo biraa immoo intarviiwuu biraatiin akka walitti deebinu abdii guutuu qaba. Tole inshallah galatoom bro. Hayyee. Shisha كيف نجا؟ نجا والله الحمد لله كل. سجلي ويسي جيكا بكذا لجاجة. أنا كون إنجو واين جيكو. بريدة كايو بيران كلين ووسن غيري. مرافو ميديا بريتشتني. يوم ذاته سوتشين جلا. بيران كلين تاو كتجمعنا رجع cuma. Media ada tinggal nalle muda itu. Wanta amme singo tankana jitiga madana kana motokoti oma kale ko fosontane itahi kana gafa duno duba ne dotore nam tokkumma taban tabawal jalla ergati rakko ummo mehana akki kesa ummato oromo hana kesa ba su dabe hayurun dirra desse bare tilalu ture
karaan isin itti dhuftanii haala taakii kana itti tolchitan hedduu namatti tola. Dhugaa godhi waan kalee goote san kanuma isin jedha jajjabaadha. Inshallah galatu. Baay'ee jabaadha. Meeseejii lakkoofsa kiyya sii kaa ilaali meeseejii. Okay. Jabaadha. Namakuma sadi. Nah, nama baik sini ya. I think kita nomor dulu dalam semua toko apa, dalam sekarang rumah. Insyaallah, wan ulam tadi galatoma. Tole Ferrero, welcome brother. Sudah Quran sekian samara sila. Galatoma hundum tikesan warro wali nujarat tanis. Warro ni orang garu kenal tanis orang ni anes. Ya, walau mati singkabe singkalati facuar wara. Thank you so much. Baik tak kerana galatoma. Insyaallah, kullu khairi. Wa mara rabbu ma abdi sani. Wani rabbi godemu. Thank you bro ya. Wani rabbi jaremu noltu. Ya, isa wali nama koda. So, gafu marabbi ced. Insyaallah. يمي هنا قال هنا والرب جلين تار وربي فهذا من تو سنو وما بدأ غابة كيس نيجي شور بعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت أنا جيا؟ والله الحمد لله كمتي. جرى. أيانا.